Shalom miidiyaa kee jalatti warroota argamtan hundumaaf nagaan waaqayyo bakka jirtan isiniif haa baay'atu jechaati. Amma barumsa gabaabaa tokko muraasa waliif wajjin fayyadamna. Waaqeffannaan maali? jedhu ilaalla. Waaqeffannaan maali? Baay'een isaanii waaqeffanna jedhu, baay'een isaanii waaqeffachuu barbaadu, baay'een isaanii waaqeffannaa qabu. Garuuyyuu waaqeffannaan maali waan jedhu ilaalla wal wajjiniin. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 gubbaa irratti waaqayyoo dhala ofii kan nama gaafa uumu ulfinna maqaa isaatiif uumeera akka isa waaqeffataniif isaaf uumee jira. Waaqeffannaa jechuun tokkoffaa yoo ilaalle jennu galata, ulfinna, sagadaa fi kabaja waaqaaf barbaachisu humnaaf dandeettii waaqaa hubachuu garaa yookaan laphee guutuun waaqaaf dhiyeessuu jechuudha. Irra deebi'ee jira. Waaqeffannaa jechuun waaqeffannaan maali kan jedhuuf deebiin isaa galata, ulfinna, sagadaa fi kabaja waaqaaf barbaachisu humnaaf dandeettii waaqaa hubachuun garaa yookaan laphee guutuun waaqaaf dhiyeessuu jechuudha. Waaqeffannaan isa kana galataan waaqeffachuu barbaada waaqayyo nurraa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 maqaa Yesuus nan dubbisa. Kana booddee waaqayyo koottaa akka bifa keenyaaf akka fakkaattii keenyaatti nama ni uumnaa jedhe. Isa qurxummii galaana irratti, simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafa hundumaa irratti, munyuuqaa lafaa irratti munyuuqu hundumaa irratti mootummaa haa qabaatanii jedhe. Waaqayyo gaafa namoota uumu, nama gaafa uumu ulfinna maqaa isaatiif akka uume, akka isa galateeffatan, akka isa waaqeffatan, ulfinna kabaja isaa akka beeknu nurraa barbaada. Waaqeffannaan maali kan jedhuuf isa kana. Lammata immoo namni bifa waaqaatiin kan uumameef waaqeffachuuf waan ta'eef, waan uumameef san hojjechuun waan nu barbaachisuuf waaqeffachuun waan uumamneef dalaguu ta'a. Ka uumamneef isa akka waaqeffannuuf. Obboloota keenya Shalom miidiyaa jalatti argamtan hunduma keessaniif barumsa ergan an qabuuf dabarsoo jiraate dhalli namaa marti isaa hundi isaatu kan uumamneef waaqayyoon akka waaqeffannuuf. Waaqayyoon akka galateeffannuuf, waaqayyoon akka jajannuuf, sagada barbaachisu waaqayyoof akka kenninuuf, galataaf ulfinna barbaachisu waaqaaf dhiyeessuu ta'a. Galataaf ulfinna barbaachisu waaqaaf dhiyeessuu ta'a. Kan biraa arfaffaan maal jechaa? Waaqeffannaan wal qunnamtii yookaan wal arguu waaqaa fi namootaati. Wal argan. Karaa waaqeffannaa waaqayyoof namni wal arga. Fuula waaqayyoo arguu kan danda'u waaqeffannaa karaa waaqeffannaatiin. Karaa haala meeshaa ammayyaa otoo hin taane, karaa elektirooniksii baraa otoo hin taane, karaa dubbii waaqayyoo waaqeffachuu ati faarfataaf galataan fuula waaqayyoo argattaa. Dubbii keetiif karaa dubbii waaqayyoon argattaa. Waaqayyo illee immoo si dubbata. Karaa sagalee isaa, karaa immoo kadhataa waaqayyoo si dubbata jechuudha. Karaan ittiin namni wal argu maalidha? Karaa waaqeffannaati. Waaqeffannaan maali kan jedhu kanaaf waaqeffannaan walgahii waaqaaf namootaati. Waaqeffannaan kan biraa immoo waaqeffannaan mataa isaa maalidha? Tajaajila. Warra carraa argatee warra rakkiirra waltajjiirra bahee lallabu duwwaa duun taane seenanii waldaa kiristaanatti wal ga'anii namoota wajjin ta'anii waaqa dhageeffachuun barachuun immoo mataan isaa waaqeffannaadha. Mataan isaa maalidha? Waaqeffannaadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqeffannaa gosa sadiitu jira. Waaqeffannaan kun waaqeffannaa dhuunfaa jedha. Uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 7 fi akkasuma 5:24 irratti yoo ilaaltan macaafa Isaayyaas raajichaa yookaan raajicha Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 10, Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irratti argan. Waaqeffannaa dhuunfaatti waaqeffatama. Yeroo hundumaa yeroo waaqayyoo yaadachuu, waaqayyoo waaqeffachuu, waaqayyoon faarfachuu, waaqayyoon jajachuun nurraa eegama jechuudha. Keessattuu bara kana keessatti waaqeffannaan maatii
yeroo keessummaan dhufe, yeroo tajaajilaan dhufe, yeroo raajiin dhufe, yeroo paasteriin dhufe bichaa akka waaqeffatamu otoo hin taane waaqeffannaan maatii yeroo hundumaa mana keessatti akka jiru macaafni qulqulluun dubbata. Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irratti, Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 15 irratti argan. Waaqeffannaa waldaa akkasuma waaqeffannaa waldaa tokkummaa kiristaanaa hin barbaachisa. Nu barbaachisa jechuudha. Waaqeffannaa keessatti wantoota taasifaman fuula Waaqayyoo duratti araara galuu yookaan aagii yookaan jijjiirannaa qalbii jechuudha. Waaqeffannaa keessatti wantoota taasifaman keessaa tokko jijjiirannaa qalbii. Waaqa duratti araara galuu, araara gaafachuu, araara barbaaduun barbaachisa. Yaada garaa keenyaa kadhannaan Waaqatti beeksifachuu. Yaada garaa keenyaa waaqeffannaa keessa maal taana? Waaqayyotti beeksifachuu. Kan biraa faarfataan galata Waaqaaf sodaachuu, sodaachaatiin sodaan Waaqayyoon galata laachuu nu barbaachisa. Waaqeffannaa keessatti kan nurraa eegamu tokko isa kana. Dubbii Waaqaa waliin qoodamuu yookaan wal barsiisuu. Waaqeffannaan keessatti walirraa barachuu, wal barsiisuu, dubbii Waaqaa dubbifachuu, dubbii Waaqaa dhageeffachuu nu barbaachisa. Waan Waaqni nuuf godhe herreega Waaqa galateeffachuu. Kaleessa akkamitti na dabarse Waaqayyo, daandii kana keessa daandii akkamii keessa nu dabarse, akkamitti as gahe, umurii nuu dabaleef, umurii nuu kenne kanaaf Waaqayyoon galateeffachuu waaqeffannaa keessatti argamu. Haala waaqeffannaa keessaa tokko isa kana. Wanta kalee nuuf ta'e, wanta karaa keessa Waaqayyo nu dabarse. Daandii keessa darbine irratti Waaqayyoon jajachuuf, Waaqayyoon galateeffachuu nu barbaachisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kennaa horii yookaan qarshii qabnuun Waaqayyoon tajaajiluuf kana fakkaatan maalidha? Waaqeffannaa jedhama. Kennaa ofii qabnuun, horii ofii qabnuun, fayyaa Waaqayyo nu kenneen, inni deemu deemsa isaatiin, inni dubbachuu danda'u dubbii isaatiin, wangeela kana gaaf labsu, gaaf barsiisu, gaaf lallabu, gaaf qochisu, gaaf immoo gorsu maal godhaa jira? Waaqeffannaa keessa laakama. Qooda waaqeffannaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqa akkamiin waaqeffanna kan jedhu, kan biraa immoo Waaqa akkamiin waaqeffanna kan jedhuuf mootichi Daawit ol uttaaluudhaan waaqeffateera. Saamu'eel lammaffaa boqonnaa 17 gubbaa irratti argan. Haleluuya. Ol uttaaluudhaan ulfinna ofii isaa lafa kaa'ee waaqeffateera. Nutis ulfinna keenya lafa kennee ulfinna Waaqayyootiif wanta bara Waaqayyoon irraa barbaachisu ta'uu qaba. Ta'uu qabdas ta'uu qaballe. Haleluuyaa. Yesuus gooftaan ulfinna Waaqayyootiif mootii ta'eetu jiru. Jabaa ta'eetu jiru. Aboo qabeessa ta'eetu jiru. Ulfinna ofii lafa kaa'ee ulfinna Waaqayyoo yeroo labsuun argina. Daawit. Abiraam Waaqaa fi ajajamuun waaqeffate. Ajajamuun waaqeffannaa. Seera boqonnaa 22 lakkoofsa 1:19 irratti argan. Ajajamuun mataan isaa maalidha? Waaqeffannaa tokko. Abiraam ga'een akkami waaqeffate yoo jedhu gangalatee jilbiifatee kufee sagadee maal ta'e otoo hin taane ajajamuudhaan Waaqayyoo waaqeffateera. Maaraan faarfannaadhaan fi sirbaan seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 2 irratti argan. Maariyaam akkami waaqeffatte? Waaqeffannaan Maariyaam maal yoo jettan maal taate? Faarfannaaf sirbaan jajachuudhaan Waaqa kana maal taateerti? Waaqeffattee jirti. Museen ulfinnaa Waaqayyootiif jecha maal godhe? Kophee baafateetiin fuula Waaqaa duratti kufuun. Seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 1-7 irratti argan. Kophee miila isaa irra jiru xuraa'ummaa waan hin barbaachifne isa ulfinna Waaqayyootiif hin taane ofirraa baasuudhaan maal ta'ee jira? Waaqeffatee jira. Waaqeffatee jira. Daani'eel fuula Waaqaa duratti guyyatti yeroo 3 jilbiiffatee Waaqa kadhachuun maal ta'ee jira? Waaqeffatee jira. Ulfinna Waaqayyootiif jilbiiffachuu. Bara kana keessatti bara jilbiibbiin hanqatu. Warri raajotaa, warri paasterotaa, warri wangeelotaa, warri jaarsotaa, warri waldaa seenee barcumaa duwwaarra taa'uu malee jilbiiffachuu kana baay'ee hin jiru. Waldaa kiristaanaa keessatti bara kana keessatti inni dhabamaa jiru keessaa tokko isa kana obboloota.
Shalom media jalatti warroonni jirtan hundumtu keessan wayyan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ammayyuu kan jechuu barbaadu jilbiifadha. Jilbiibbiin waa hiika furmaata qaba. Jilbi keessan jilbiiffatu jilbi keenya jilbiiffatu ulfinna waaqayyootiif hidhaa hiika. Waanjoo cabsa. Biyyaaf furmaata fida. Jilbiin jilbiiffanne furmaata hin fidu. Daani'eel jedhe guyyatti yeroo 3 labsiin irratti ba'eetu jiru. Utuu dhoorkiin jiru. Jilbiiffate guyyatti si'a 3 jilbiiffateetiin waaqeffatee jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yohaannis cal jedhee fuula waaqaa duratti kufuun mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:10 irratti argan. Fuula waaqayyoo duratti kufuun maal ta'ee jira? Waaqeffatee jira. Waaqeffatee jira. Waaqeffatee jira. Kanaaf jilbiiffachuun waaqayyoon duratti waaqayyoo waaqeffachuu qabna boloota kiyya. Bara kana keessatti jilbi waaqayyoof jilbiiffatu fuula waaqayyoo duratti kufuun waaqeffachuun furmaatatu dhufa jechuudha. Bu'aa waaqeffannaa dhugaa yookaan yeroo waaqeffannu tokkummaa waan eegamuu qabu keessaa tokko maali ni jenna? Waaqa ulfinna isaatiin argaa waaqeffachuu qabna. Argaatiin. Dhaga'uu duwwaa miti. Ulfinna waaqayyoo argaatiin. Ara ijji keenya haa banamu maqaa Yesuusiitiin. Yoo ijji namaan banamne arguu hin danda'amu. Waaqa ulfinna isaa argaa waaqeffachuu. Wanti nurraa eegamu. Bara kana keessatti wanti nurraa eegamu jedhamee yaadamu tokko waaqa ulfinna isaa argaa waaqeffachuu. Kennaaf jaalala waaqaa sirritti hubachuu. Kennaaf jaalala waaqaa yookaan waaqayyo sirritti hubachuu. Barteewwan dhuunfaa keenyaa akka qajeelfama nama hundaatti ilaaluu. Kennaa hafuura bakka isaatti fayyadamuu. Fakkeenyaaf afaan haaraan hin hiikamne walgahii jeequu dhabuu. Jira iddoo tokko tokko keessatti magaalaa keessatti haalli waaqeffannaa tokko tokko dhaggeeffatu. Wantoonni nurraa eegamu isa kana bara kana keessatti. Kan biraa immoo tajaajiltoota fo'aman taanee argamuu nu barbaachisa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Bu'aa waaqeffannaa dhugaa irratti argamu keessaa yeroo waaqeffannu maal argama? Maaltu argama? Maaltu jira kan jedhu bu'aan argamu maali? Muudama yookaan dibama. Waaqaatti nu argata. Nurratti jiga. Yeroo waaqeffannu harki waaqayyoo nu diriira. Hidhaan hin hiikamu. Yeroo waaqeffannu wanta haara waan argiteen beekne argite. Saamu'eel boqonnaa 16 lakkoofsa Saamu'eel duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 5-13 gubbaa irratti Saamu'eel yeroo laaltanitti hin jettan harree barbaachaatu deemaa jiru. Gara warra kadhatanitti gaafa goree jedhu maal argate jettan dibata harka haaraa harka waaqayyootti nama kana argate. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqeffannaa irraa kan argan waaqeffannaa keessatti bu'aa waaqeffannaa irraa argannu tokko maal? Dibata waaqayyooti. Ulfinna waaqayyooti. Harka waaqayyooti. Haleluuyaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Sagalee waaqaa dhaga'uu. Mootota 8:15 irratti maal ta'a? Hin dhageettu. Yoo waaqeffattu dhageettu. Waaqayyo si dubbata. Waaqayyo waaqeffattu kun afaan qaba. Ija qaba. Gurra qaba. Hin dubbata. Karaa sagalee isaa si dubbata. Waaqayyo. Yeroo ati isa waaqeffattu. Kan biraa maal sadaffaan hidhatu hiikama. Hidhaan hin hiikama. Waaqeffannaa keessatti hidhatu hiikama. Ati waaqeffattaa hidhaan hin hiikama. Ati waaqeffattaa waanjoon hin caba. Ati waaqeffattaa abaarsi hin caba. Ati waaqeffattaa diinni mandara gallakkisee sokka. Haleluuyaa. Praaloosaa safee. In waaqeffatta waaqeffannaa kee keessa maal ta'a? Hidhatu hiikama. Kan biraa diina naannoo kee marsee ni kufa. Diinni naannoo kee marsee ni kufa. Inni duraa hidhaan ni hiikama kan jedhe hojii ergamoota boqonnaa 16 lakkoofsa 25-33 gubbaa irratti argan. Diinni naannoo kee na marsee ni kufa. Seenaa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 22 gubbaa irratti. Hin waaqeffatta. Yeroo ati waaqeffattu diinni naannoo kee marsee si sodaachisu iddoo gallakkisa. Haleluuyaa. Iddoo gallakkisa. Bakka gallakkisa. Si fuuldura dhaabbachuu hin danda'u. Si mormuu hin danda'u. Si dhiibee si kuffisuu hin danda'u. Inso ati waaqeffatta
waaqeffannaan ati waaqeffattuun diinni naannaa kee marsee ture sun naannaa kee gallakkisa. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Inni biraa maalinni inni dhumaa akkas jedha. Eebba fooniif hafuuraa fida waaqeffannaan kee. Seera Ba'uu boqonnaa 23-25 fi akkasuma seera Ba'uu malee 20-24 irratti arganna jechuudha. Waaqeffannaan nu waaqeffannu lafa kanarratti tokko eebba fooniif hafuuraa fida. Waaqeffannaa dhugaa, waaqeffannaa hafuuraa, waaqeffannaa Waaqayyotti gammadu gaafa waaqeffatte, garaa cabee gaafa waaqeffanne tokko maal ta'an eebba foonii eebba hafuuraatti dhufa. Haalleluuyaa. Akkanuma dadhabaarta sitti hin fakkaatin, akkasuma deddeebi'aarta sitti hin fakkaatin. Waaqeffannaan ati waaqeffattu, waaqeffannaa kee keessa eebba fooniif eebba hafuuraa karaa lachiinuu badhaata jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo gubdee yeroo waaqeffattu yeroo su jala gubdee akkasuma tasa deemte sitti hin fakkaatin. Otoo si dhukkubu yoo gaafa jilbiiffatte tasa dadhabde sitti hin fakkaatin. Otoo lolamtu gaafa waaqeffatte tasa dadhabde sitti hin fakkaatin. Eebba fooniif eebba hafuuraa eebbifamte. Karaa lachiinuu eebbifamte. Karaa dhugaa waaqeffattee gaafa jette. Waaqayyoon gaafa waaqeffatte. Waaqeffannaa Waaqayyotti gammadu. Waaqeffannaa furmaata fidu. Waaqeffannaa hidhaa hiiku. Waaqeffannaa humna diinaa cabsu gaafa waaqeffatte Waaqayyo teessoo irraa ka'a. Ulaabantii Waaqaatu banama. Harka Waaqayyootu siif diriira. Abaarsatu caba. Haleluuyaa. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kanaaf waaqeffannaa maali? Waaqeffannaa keessa maaltu jira? Waaqeffannaa keessa maaltu argama? Gaafa jettan isa kanneen nama dubbadhe kanneen argattu. Fooniin eebbifamta. Maasii keettu eebbifama. Maatii keettu eebbifama. Jireenya keettu hawaasa naannaa kee jiruun gargarta, addata. In waaqeffattaa manni kee eebbifama. In waaqeffattaa waanjotu caba. In waaqeffattaa du'atu ka'a. In waaqeffattaa ulfinna Waaqayyootti mul'ata. In waaqeffattaa dibata addaa dibata. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf obboloota Shaaloom miidiyaa keessatti jalatti argamtan hunduma keessaniif nan jedhaanin. Ganama kana waaqeffachuu keessan irraa kaka'e. Sagalee kana dhaggeeffachuu keessan irraa kaka'e. Ganama kana diinonni naannaa keessan marsan baqataniiru. Haleluuyaa. Baqataniiru. Isin dhiisanii sokkaniiru. Naannaa keessan irraa baqataniiru. Dukkanni naannaa keessan marsan rukutameera. Hidhaan keessan hiikameera. Haleluuyaa. Isin waaqeffadhaa. Isinin waaqeffattu Waaqayyo moojii keessaniin hojjetta. Isinin waaqeffattu Waaqayyo balbala eebbaa bana. Isinin waaqeffattu inni harka keessan irratti du'een ka'a. Isinin waaqeffattu abaarsin caba. Wal wajjin hin kadhanna. Haleluuyaa. Sajiraataa si haa galatu. Mootii Waaqaaf lafaa karaa hundumaa waan nu gargaarteeffatu ulfaadhu. Bara keenya irratti eenyummaa keenya irratti ulfaadhu ati mul'ata. Waaqeffannaan keenya Waaqayyo garaa kee kan cimse haa ta'u. Nu waaqeffannaa maqaa Yesuusitiin waaqeffannaa keenya irraa kan ka'e waanjoon bara keenya irraa, dhala keenya irraa, mana keenya irraa, waldaa keenya irraa, jireenya keenya irraa, biyya keenya irraa kan cabe haa ta'u. Isa kana goota si haa galatu. Maqaa Yesuusiin ammaayyuu miidiyaa kana ta'anii kan dhaggeeffatan hunduma isaanii irraa, bara isaanii irraa, mana isaanii irraa, dhala isaanii irraa, jireenya isaanii irraa abaarsi kamiyyuu kan cabe haa ta'u. Isa kana goota si haa galatu. Ulfaadhu sagalni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Naagaleessi waaqeffadhu. Naagaleessi galateeffadhu. Naagaleessi jajadhu. Waaqayyo karaa hundumaa waan nu gargaarteef ulfaadhu. Bara keenya keessatti Waaqayyo harka kan kee waan nu diriirsiteef ayyaanni kee eebbi kee nu waan nu wajjin ta'uuf si haa galatu. Isa gaarii jalqabde kan hamma xumuraatti nu wajjin ta'e. Bara keenya irratti harki kee haa mul'atu. Tajaajila keenya irratti harki kee haa mul'atu. Waaqayyo gooftaa wanta hunduma keenya irratti ulfinni kee haa mul'atu. Kan ta'u hundumtuu ulfinna keef haa ta'u. Isa kana goota si haa galatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin ameen.